namni kamu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo kun jala sararame beekuu qaba. Okay? Ayyee meeqeessummaan keenya eenyu jedhama? Mee carraan eessatti dhalatee, eessatti guddatee, haalli jireenya isaa yeroo ijoollummaa isaatii, barumsa isaa irraa kaasee mee akkam ture? Mee magaalaa Dambidollootti amma meeqaattidha kan itti baratti? Mee akkam ture yeroo ijoollummaa sanaa xabi kunfaa hojiin garaagaraa jira gaa? Mee taphate yeroo ijoollummaan keenya irraanfanne maalidha? Carraan immoo sadarkaa barumsaa maalirra jira? Carraan namni kan beeku yeroo baay'ee hacee xiqqaadhaani. Mee hacee xiqqaa maaliif hin jetteeti? Sirbuma hacee qofaan filadhee ture jalqaba si galeera. Sirbuma hacee qofaan TikTokii koo irratti kan argamu qabu sirba hacee qofaa. Maaliif haceen ittiin yaadatamu jedhee tan jalqaba yaadee. Yeroo baay'ee namni maan hacee xiqqoof hin jedhaa. Inni gootadha moo akkamitti hacee of fakkeessa kan jedhanis baay'eedha. Mee warra kanaa maal jetteeti? Yeroo aaktii Hacaaluun agarsiisu sana hojjechuuf jettu jechuudha. Shaakalli isaa guyyaa meeqatti fudhata? Inni amma inni lubbuudhaan jiru hunda isaa dhaggeeffadhee fixeera baay'ee. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatti jedhan beektaa sanni jedhee aaktii isaa sana akka godhu sana baay'een jaalladhaa fi. Mee xaabii fakkaattee hojjechuu keetii miidhaan sirra ga'ee jira? Hojjechiisa meeqa kanatti qabdu namni si hordofu? TikTokii irraa faayidaa argattu maali? Faayidaa argattu qabda? Mee carraan riyaa qaba? Hayyee ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin qaqqabu. Egaa kun qophii keessummaa keenyaadha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. An Sablee Lamuuti. Egaa keessummaan koo irraa dargaggeessaa jabaa tokko isinii qabadheen jira. Gara isaatti isin dabarsa turtii gaarii. Hayyee keessummaa keenya baga nagaan gara istiidiyoo keenyaatti dhufte. Hayyee isinis baga nagaan gara istiidiyoo keessanitti naaf jirta. Hayyee mee keessummaan keenya eenyu jedhama? Tolee ani maqaan kiyyaa Carraa Guutamaan jedhama. Egaa namoonni baay'een gama TikTok irratti na beeku. TikTokerii Oromooti. TikTokerii Oromooti. Mee carraan eessatti dhalatee, eessatti guddatee, haalli jireenya isaa yeroo ijoollummaa isaatii, barumsa isaa irraa kaasee mee akkam ture? Ani kan inni itti dhaladhe dachee Oromiyaa keessaa gara Wallaggaa kanaa Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dhaladhe. Achumatti dhaladhee guddadhee haalli guddina kootiis magaalaa sana keessatti ture achi keessa hanga waggaa meeqatti iyyuu bahuu hin dandeenye achumatti baradhee akka kutaa 12 fixutti achumatti baradhee jechuudha. Amma immoo asin jira. Azirta. Mee magaalaa Dambidollootti amma meeqaattidha kan itti baratte? Akkuma sila siin jedhe magaalaa Dambidollootti kutaa 12 amma kutaa 12tti baradhee yeroo barumsaaf ga'u mana barumsaa oliiqaa magaalaa Dambidollootti dhalatee gaana mana barumsaa oliiqaatti hin baranne muraasa ta'uu mala mana barumsaa oliiqaatti kutaa tokko galee baradhee hanga kutaa 5ttidha kan inni achitti baradhee kutaa 5 kaasee hanga kutaa 8tti immoo mana barumsaa Adventistii guyyaa 7ffaa kan jedhu tokko jira achi galee baradhee haala ajaa'ibaatiin gara mee akkam ture yeroo ijoollummaa sanaa xabi kunfaa hojiin garaagaraa jira gaa. Hojiin illee isaa ba'aa miti garuu taphatuun akkamatti bareedaadha malee. Mee yeroo barumsaa sana tapharratti dhaqanii yeroo kee gubaa turte immoo hojiin hin jiru jetteetta? Yaa hojiin amma maal seete ani maatii man keessaa dhaladhee irraa gaafa kaasu maatiin koo warra hojiitti amanan ture. Still namoonni baay'een abbaa koo nargu TikTok irratti al tokko nan baasaa hin darbee so abbaan koo nama haala bareedaa keessatti na guddise dhugaa dubbachuu fi ani immoo akkuma sila kaaste yeroo boqonnaa kootii baay'een taphadhaa hiriyoota baay'ees qaba wanti irraanfanne tokkummaa kiyyatti baay'een jeeqaan ture afaan jaraatiin rabbaashise jedhan beektaa mana barumsaatii hundaa. So na ijoolleen tiimiin koosii ijoolleen waliin guddadheesii bakka ijoollee gamsiisoo turanii. Ati isaan keessaa tokko. Alaqaa isaaniitti tokko. Na waan inni irraanfanne baay'een qaba yeroo taphaa bareedaa yeroo mana barumsaatii illee fa'aa baddee fa'aa karaa utaaltee fa'aa baddee yeroo dhattee ijoollee faana kuwaasii fa'aa kana taphannaa yeroo baay'ee bareedaa ture. Mee taphati yeroo ijoollummaan keenya irraanfanne maalidha? Taphan yeroo ijoollummaa koon irraanfanne
abbaa manaa fadha manaa isa jedha kodoo ishee. Abbaa manaa taatee jechaa turte. Abbaa manaa nama baay'atee hojjedheera ta'e ijoollummaa dhagaya. Innaa kan biraa kan hin irraanfanne sirees xabbii sireesii maalidhama. Nu afaan keenyaan kubbaa gaafa taphannu gixmiyaan naannaa tokko fakkeenyaa fi safarri koo duwwaa 5 jedhama duwwaa 5 taanee duwwaa 5 gamaa fi duwwaa 5 gama kan jedhu tokko jira walitti faadhumne yeroo kuwaasii faa taphannu wanti hin irraanfanne hampuulii ibsaa irraa waancaa hojjenne qadaaddii qibaatii kan jiru isa keessa faagoonee waancaa hojjennee faa taphachaa ture. Garee moo'ee fudhataa jechuudha. Yaa garee moo'ee fudhataa. Nuyi gaayyooma mo'amne iyyuu humnaan fudhanna turre gareen keenya. Jettota sababii taataniif abbaa humnaati yeroo sana. Baay'ee gamsiisaa turre. Kana ture ijoollummaan inni irraanfatamu baay'ee waan baay'eedha. Yaa utuu deebi'ee namatti tola amma xiqqoo guguddanne fakkaata areeda baasnee. Carraa nama immoo sadarkaa barumsaa maalirra jira? Sadarkaa barumsaa egaa wanta dubbachuun barbaanne baay'ee yoo jiraates amma garuu barataa faarmaasii waggaa 3ffaa magaalaa Finfinnee asumatti baradha bichuu kaampaas Maganaanyaa achitti barachaa jira. Barumsa baay'ees biratti kan baradhu nan qaba. Barumsa gama aartiitiin illee barumsa baay'een barachaa jira. Fedhii koonni guddaanis gama aartii irra guddachuu waan ta'eef waan aartii ilaallatu waan siinimaa ilaallatu waan tiyaatira ilaallatu garaagaraa illee barachuu irra jira. Mana danda'ames immoo gara hojii isaatiitti seenee jira. Carraa namni kan beeku yeroo baay'ee hacee xiqqaadhaan. Mee hacee xiqqaa maaliif hin jetteeti? Thank you gaaffii kana gaafachuu keetii fi maal seetii duraan dursee ani aceettoof of fakkeessuuf yookaan immoo giti kiyya aga hacee sana jechuu kiyya yaadee miti. Jalqabumarraan boodarratti si deebi'uu danda'a. Gaafuma jalqaba tiiktookii banuu anis tiiktookii kanarratti maal seetii namoonni baay'een bifa garaagaraatiin hojjetu. Akkuma nama kaanii anaafis haaraa ta'e ture. TikTokii kana gaafan banuu an callisee jechuun barbaadu maaliif seeti amma callistee irratti sirbuu qofaa irratti shubbisuu qofaa taanaanii borseenaa waan ittiin si galateeffatu hin qabu irratti amma fakkeenyaaf sabiliin irraa sirba tokko yoo baaste sirbisee kilippii bareedaa tokko yoo baaste an immoo sirba keessanaan TikTokii yoo hojjedhe borseenaan sabilii sirba kana baaftee seenaan si galateeffata malee ana carraan galateeffatu sanuma taa'ee yaadeetani waan seena qabeessa jechuu waan hin barbaadee TikTokii sana gaafa jalqabu hiriyaa koo tokkotu saawundii akkatti gashan maal kan natti agarsiisan sanarraan kan ka'een yeroo sana immoo gadda cimaa keessa kan turre goota keenya yerootti artista Hacaaluu yerootti dhabneedhaan namoonni baay'een gadda keessa madaansaa istiil naannoo keessaa illee hin banne egaa an immoo taa'etanii yaada tokko kireet godhee ani dandeettii waa akkeessuu qabaa xinnummaa kiyyarraa kaasee aartii keessatti abbaan kiyyaas aartii keessatti waan na guddiseef waa aartii kana cheerchifaa kanarratti illee waa aartii gochuu waan hin danda'uu fi taa'etan nan taa'e an jalqaba gaafuma ituma naan dhufin interview na ceetuu naan dhufini sababiin still gadda cimaa keessa turre hundumti keenya iyyuu ana qofamni Oromoon hundumtu gadda cimaa keessa turre yeroo sanannaa so taa'etanii sirbuma hacee qofaan filadhee ture jalqaba si galeera sirbuma hacee qofaan TikTokii koo irratti kan argamu qabu sirba hacee qofaa maaliif haceemti ittiin yaadatamu jedheetan jalqaba yaadee isa yaadeetanii sirba hacee jedhee yaadeetan deebiseen immoo yaada koo jijjiire maaf yoo jette sirba haceetiin hundumti keenya hojjennaa seenaanis sirba haceetiin yaadataanii hacee wanti inni godhe guyyaa guyyaatti TV kamirratti iyyuu darbaa YouTube kamirratti iyyuu darbaa TikTokii nama kamirratti iyyuu sirba haceetiin yeroo hojjetu sitti tolee hojjetta akkuma sana taa'ee yaadeetan ammas yaada koo jijjiireetan maaliifan interview hacee kanaa bifa aaktiitiin TikTokii koorraa ittiin baasu maaliifi amma TV irratti yeroo hundaan arginu baay'ee carraa arganne interview Hacaaluun kennee darbee al tokko OMN irratti darbee maybe kanaan duras OBN faaratti kan daddarbe jira yeroo masana darbee hin darbe malee akka sirba saasana irra deddeebi'anii yookiin guyyaa guyyaatti maal kana hacee fidanii nutti agarsiisan so isa kana taa'ee yaadeetanii maaf haceen ana keessaan immoo hin mul'atu dandeettii kootiini maaliifane yoo manne akka saallee sirba sirbee dandeettii agarsiisuu dadhabeeyyuu maafan immoo amma man danda'uun akka uffata akkaataa uffannaa akkaataa haasaa kanaa maaliifan TikTokii koo irratti baasu namni immoo gaafa na argu or namni gaafa TikTokii koo argu sekendii tokkoof yoo ta'u maaf hacee hin yaadatu
jedheetanii yaada kana hiriyaa gosa jalqaba TikTokii akkaataa TikTokii itti hojjetan na barsiiseef yaada koo gaafa share godhuuf baay'ee jaallatee namni yaada kana hin qabu waan ta'eef dafiitii irratti hojjedhu naan jedhee saniin booddee viidiyoo tokkoon hojjedhe stiil viidiyoocha baay'een jaalladha hanga yoona piin godheen jira TikTokii koorraa viidiyoocha gaafa hojjedhu baay'ee naa jaallatamee sanaan booddan itti fufee yeroo sana acee xiqqoo hin jenne gaaffitan mana gaafatte irratti saniin booddee koomentii keessa namoonni bebbeekamoonis yeroo isaan gama feesbuukii isaaniitiin poosti godhan artistoonni garaagaraa gaafas kara keessaan jajjabeessanii hojii gaariidha maal kan jedhu gaafa dhufuni guyyaa tokko viidiyoo irratti ba'ee namoonni baay'een gaatumaan akkasin godhin iyyuu acee xiqqoo nu yaadachiista kan jedhu koomentii godha ture so namoonni baay'een gaafa maqaa kana jijjiir jedhu koomentii na bira ga'u yaada koo kana hordoftoota kootiin geetanii yaada koo persentii 90 ol namni waan jaallatee fi acee xiqqoo jedhee ani kan acee xiqqoo jedhe sun yaada kana akka namni aceettiin TikTokii koo yaadatu sigaleera amma gaafa namni na argu kuma silas kaasee amma namni gaafa na argu namni TikTok irratti na argu dhugaa dubbachuuf dursee anatuun argidini dursee acee argeetu acee yaadata sigaleera so inni immoo anannatti tola isaaf jechanii acee xiqqoo ofiin jedhee agammaatti haala bareedaarran jira hordoftoonni fooloowersoonni koo baay'een na jajjabeessu garuu persentiin muraasi akka malee hubatanii akkamitti goota keenyatti of fakkeessita kan jedhu dhugaadha namni amma agammaatti namni lubbuudhaan jiru gootummaa acee sana akti gochuun danda'a jedhee yaadu ana dhiisiitii namoonni bebbeekamoon kaaniyyuu seenaan hojjetee darbe sanarra deebiin hojjechuu hin danda'an aceen mataa isaatti waan hojjechuu qabu fuulduratti laayiviidhaan nama hojjeteedha dhoksaatti tun taane laayiviidhaan nama hojjeteedha sodaa tokko malee jechuudha so ani immoo onnee sanallee argachuu hin danda'u angaruu dhugaama dubbachuu fi ilma aceen dhalcheedha genereeshinii acee keessatti dhalateedha kanaaf jechaadha kan inni maqaa koo acee xiqqoo godhee TikTokii koorattis irra caalaa akkati acee xiqqaaf hin jettu nama kan si godhe persentii 90 isa jira viidiyoon isaa TikTokii koora jira koomentii sana jala deemtee yoo ilaalte akka jiruuni yes or no jedhaatii godhaa jedheetani kan inni maqaa kee jijjiiruuf maqaa kee jijjiiruuf gara koomentii baay'eedha yes kan jedhu persentii caalu gaafa ta'u acee xiqqoo godhee jechuudha maqaa koo sababii kanaaf acee xiqqaa kanatti jedhamtu Ogalaanetiya irkaan udaan geessanii barrii ture buuqine. Ogalaanetiya waddeessi jiraa gube amborraa calaqqisi. Ogalaanetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yooma. Egaa namoonni baay'een acee xiqqaa kanatti ofiin jettee goota akka isaatti of fakkeessitee yookiin cimna akka isaatti qabaattee namni akkasitti yaadu baay'ee jira. Mee warra kanaa maal jettaan? Amma maal seete sablee amma koomentii si ga'u ija tokkaan ilaaluu qabda. Inni si jajjabeessus inni mooraalii kee cabsuu dhufus yoo jiraate lamaan isaanii siif tokko maaliif odeensii keetii waan ta'aniif jechuudha. Ani ijoollee baay'eedha na loluu dhufanii stiil na loluu dhufanii faa gaafanii amma akka namatti mi kana gaafan ibsuu fi yaada bareedaadha soorii kan naan jedhan faanillee jiru. Kara keessaallee kara laayiviitiin illee jalqaba gaanamii fi miira keessa ta'ee dhufeetu sirriidha yaada isaanii ammatu nama biraa ta'e iyyuu ani iyyuu kaasuufii nan danda'a akkamitti namni aceetti of fakkeessa waa'ee maaliif aceen hojii isaatu isa fakkeessa malee namni san fakkaatu kan jedhu satti nama garuu ani akkuma sila sii kaasee namoota akkasii utuu polaayitiliidhaan dhufanii naasufsiisaniiti yaada bareedaa tokko nan dhiyeessaaf ani fedhiin koonni guddaan akkuma acee fakkaachuu akkasituu hin taane acee fakkaachuun baay'ee nu boonsa sigaleera acee fakkaachuun sin qaanessu namoonni baay'een hin qaanoftooti gaafa aceetti of fakkeessitu kaasni innoo acee fakkaachuun tokko faarratti si boonsa konfiidensii sana qabaachuun gama aartiitiin hojii akka acee hojjechuun laayifii masaa indiviijuwaal laayifii masaa akkasaatti jireenya ni dabarsiisan jiraachuun iyyuu si boonsa baay'ee so garuu immoo namoota akkasiidhaan gaammanaa danda'amitti warra na hubatan hubachiisuu yaalaa akkuma sila sii kaase immoo ana aceetti of fakkeessuuf otoo hin taane dhaloota akka ittiin intarviiyuu acee yaadatuuf akkaataa itti haasa'uu isaa konfiidensii isaa gaafa haasa'u baay'ee aktiin isaa nama aartii keessa jiruu fi baay'ee maal jedhama
Gaafa haasa'u bakka akka nama jireenya normaal laayifii haasa'utti kan inni haasa'u. Gaafa kolfufaa, gaafa aarufaa, gaafa boostii, gaafa bowwaceenii jiru aartii keessatti yoo ilaalte jechuudha. So ani isa akkeessuudha malee hojiin kiyyaa isa ta'uu miti. Isa fakkaachuun immoo na boonsa ana akka kiyyaatti amma waa tokkotti nama nan baay'isuu amma fakkeenyaaf namni sirba haceetiin fakkeenyaaf sirba haceessa jirtaadhaan TikTok hojjetee fi namni interview haceenni OMN irratti kenneen daqiiqaa tokko fayyadamee interview hojjetee haceemattiin intiniitii an akka sanatti yaadetan hojjedha jechuudha. Namoota akkasii immoo hamma danda'ametti kottaati yoo badii qabaadhellee badii koo sana walii sirreessinee wal baasna malee amma miidiyaatti wal baasuu amma yeroo darbee argaan ture Facebook irra footoo kiyya faa akkasa aksii godhanii gadhiisuu maal kuni nugaa yeroo kaan iyyuu nun fayyanne si galeera wal gorsuutu bareedaadha kan jedhudha kan intini ta'u. Anaaf garuu warri na jaallatanis warri na jibbanis ija tokko odeessi kooti waan ija tokko ni ilaala jechuudha. Mee yeroo aaktii Hacaaluun agarsiisu sana hojjechuuf jettu jechuudha. Shaakalliin isaa guyyaa meeqatti fudhata? Shaakalliin isaa irra deddeebitee saawundii isaa dhaggeeffachuu qabda. Yeroo baay'ee yeroo hojjettu waan ofii keetii haasoftuudha kan inni fakkaatu. Namoonni baay'eenis akkas naan jedhu garuu ofii kootii miti kan inni haasawu saawundii sana akkuma amma fakkeenyaaf sirba fayyadamtee afaan kee irratti gashitee hojjettu anis saawundii hacee sana fayyadameen afaan koo qofa irratti gasheetanii kan hojjedhu. Duraan baay'eema tokko beekaa jira maaliidhama. Baay'eema tokkoon yeroo natti fudhate ture amma garuu keessa galee waan jedhee fi interview isaa daqiiqaa tokko fudhachuu fi yeroo baay'ee natti fudhatu beekaa naagala dafee fiilingii isaa sun amma na keessa waan jiruu fi naagala amma interview isaa amma inni lubbuudhaan jiru hunda isaa dhaggeeffadhee fixeera baay'ee. Wanta inni kennee YouTube irrattis TVwwan garaagaraa irrattis OMN irrattis OBN irrattis wanta hundumaa irratti stiil Amaariffaan interview inni kennee dhaggeeffadhee fixeera. Isa kan afaan Oromoo hunda isaa sammuu kiyyatti qabadhee fixeera. Xiqqoosee afaan jara gara na rakkisaa Amaariffi na rakkisee Amaariffa immoo kan hin qayyabataa jiru baay'ee jira. Amaariffaanis ganaa kan hojjettu jechuudha. Amaariffaan amma Amaariffaan already keessa galuufanii amma isa kan afaan Oromoo baay'ee isaa fixeera hunda isaa dhaggeeffadhe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee aakticha keessaa aaktiin irraanfanne? Fakkeessiiti xiqqoo nu jedhame. Aaktiin irraanfanne amma jira aaktii tokko baay'ee aaktii isaa kan inni jaalladhu garuu saawundii amma sagaleen koo sun isatti fakkaachuu waan hin dandeenyeef garuu aaktii isaa keessaa istiil san akkas ta'u tokko. Sagalee wajjin xiqqoo siin jedhame. Yeroo baay'ee cina akkasittidha kan inni taa'u akkuma taa'umsa ammaatti xiqqoo siin jedhame. Sagalee kootiin bareeduu dhiisuu danda'a. Kanaaf nuuf galchaa jedhatu saawundii faan jala galatee illee wiin ariifii ture bareedatu. Akkuma yaadattu. Tole yeroo interview OMN irratti kenne sana olola baay'ee irratti kaa ture hundumti keenya kan beeknu olola sobaa Haceen qabsoo maaloo godhee qarshiidhaan kan jedhutu gaazexeessaan OMN sun gaafate Hacaaluu qabsoo Oromoo qarshiidhaan gurgurte siin jedhanii sila normaalii mataa ture baay'ee natti tola aaktiin isaa suni normaalii mataa ture gaadhu jechuutti keessa so kas jechuutti kee qarshii miliyoona 10 fudhattee jijjiirte jedhanii abba guyyoo qireen isa waddan keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laatti jedhan beektaa sanni jedhee aaktii isaa sana akka godhu sana baay'ee jaalladhaa fi akkaataa uffannaa isaallee gaafa isa fakkeessitee lagaa hojjette gaafa inni suufii isaallee akkasitti fa'aa jijjiiru irra deddeebii ilaali aartii waan keessa argatu tokko qabda baay'ee jaalladhaani tiiktookii koo sanallee baay'ee fudhatama nama baay'ee bira geeraa isallee baay'ee jaalladhaa aaktii sikisaa sana keessaa immoo keessa namaan beektu keessa qabattee namaa kenniteedhaan beektaa osoo maallaqa akkasiitii wayyaanii nuu kennitii turtee bar maaf qarree du'aarra deemna reessanii jedhu sana baay'ee jaalladhaaf. Mee Hacaaluu fakkaattee hojjechuu keetii miidhaan sirra ga'ee jira? Amma kanattis miidhaan irra ga'uu baatus garuu gama tokko miidhaan sirra ga'uu jira namni si hubachuu dhiisuun isaayyuu miidhaa sirra geessisaa baay'ee magaalaa Finfinnee kana keessa immoo haala jiru hin beekna. Keessa galee haasa'uu isaan barbaadu garuu naannoon jiraadhutti xiqqoo si'aal tokko miidhaan xiqqoon tokko narra ga'ee ture. Garuu laafilaamiidhaan furameera miidhichi amma immoo garuu gama sooshaal miidiyaatiin
yaa arrabsoo garaagaraa malee wanti narra ga'e hin jiru. Kanuma ammaaf garuu magaalaa Finfinnee keessatti gaafa kan si hubatan jiru. Egaa namoonni tokko immoo namoonni kan keenya hin taane immoo kan taanetti si hubatu zareenyaa siin jedhu maal siin jedhu sanadha malee wanta amma kanatti miidhaan qaama narra ga'e siin jiru. TikTokii jalqabuun kee hammamidha? TikTokii jalqabuun koo egaa TikTokii banadheen tureetanii tun fayyadamin ture callisee makan namaan ilaalan ture. Garuu akka haceetti hojjechuu jalqabuun koo amma gara ji'a waggaadha guutuuf deema natti fakkaata. Waggaa guutuuf deema yaa. Hordoftoota meeqadha kanatti qabdu namni si hordofu? Amman istiidiyoo keessa dhufee kanatti amman cheek godhetti na gaafatta deeman ilaale. Duraan badaan ilaalu ture. Yoo na gaafatte mucaan kun jedhee ilaale hangammaatti 52,000. Nama 52 si hordofu? Yaa hordoftoota 52,000 horadheera. Thank you jechuun hin barbaada gammanumaan yoo carraa argatanii warra ilaalaa jiraniif thank you jechuun hin barbaada warra follow na godheef. Mee aktii Hacaaluu agarsiisuu qofatu hin taane sirba saafaa yaaluu? An sagalee hin qabu. Sagalee isa amma aktii isaa irratti gobos namoonni baay'een naan jedhaniiru. Sagalee isaa garuu caalaatu danda'a. Atis yoo yaalte garuu dadhabdu yaaliidha waan baay'ee dhufa. Yaa atis aan gara fuulduraatti yaaluun barbaada vookaalii kanallee maal jechuun nan barbaada. Anis sagalee acee fiduun sagalee isa kan sirbaa sana fiduun baay'ee cima eenyurraa dhiyeettuun cima baay'ee garuu yoo sirbinaan jette immoo daawwattootuma keenya kofalchiisima yoo itti malee sirbin irraan bareedu. Rakkoon qabu garuu sidee. Gaaffiin akkasiifaa siin dhiyaanne akkuma aktiisaa hojjettu sirba. Yaa namoonni baay'een akkasitti fakkaadha. Namoonni baay'een waan sirbaan akka sacee xiqqoo gaafadhamu waan sirbaan gama sirbaarra waan jirutti fakkaadha garuu sirbarra miti. An aktiisaa akkuma silasii kaasee akkaataa dubbannaasaa akkaataa gaafa fiilingii isaa fiduudha malee sirba isaa miti. Ana konselasiin jedhee nama artistii ta'uudhaaf fedha qabuudha nama aartii irratti aaktii gochuu nama barbaaduudha isa qabadheetanii kan hin ga'e malee gama muuziqaatiin muuziqaa iddoo tokko nageessitee dorgommii nageessitee fi dullaadhaan ganna baay'ee. TikTokii irraa faayidaa argattu maali? Faayidaa argattu qabda? Tokkoffaa irratti faayidaan koonni guddaan namumadha. Nama hojii wal baruu kooti. Namni 52,000 si hordofu jechuun waan guddaadha. Nama dhiibbaa uumullee ta'uu dandeessa. Namoonni ammas akkuma argitu immoo namoonni dhaabbanni garaagaraa faallee yoo meeshaa isaa piroodaaktii isaa gabaatti baasuu barbaade nama fooloo qabu barbaada. Inni kun faayidaa si argamsiisu qaba. Irra guddaan nama argachuun koo waan baay'ee na fayyadeera. Yaada namoota bebbeekamoo baay'ee faanillee akka wal baruu namoota sooshaal miidiyaa irra jiran namoota gama feesbuukiitiin illee fooloowersoota hedduu qaban faanillee akka wal baruuf carraa na uumeera. Inni kun baay'ee na fayyadeera. Malee bu'aa addatti si buusuun qabu TikTokii? Bu'aa ammaa si buusa kaa. Bu'aan akkuma silasiin jedhee fakkeenyaaf beeksisawwan garaagaraa fa'aarratti hojjedha. Piroomooshinii fa'aarratti hojjedha. Waan baay'ee uffata aadaa fa'aa yeroo baay'een argite yoo ta'e uffata aadaa fa'aati kan inni irratti hojjedhu. Inni kun gaafa maallaqatti yoo deebi'atte si filaalama. Akkasumas immoo TikTokii seeraan itti fayyadamteennaan akkuma argitu immoo doolaariidhaan iyyuu yeroo itti kaffalurree geera. Akkami kaffalticha irra geenyeeti? Kaffalticha irra geera garuu badaa miti malee. Doolaarii nyaachuu jalqabdeetta. Gaafa siin jedhu amma kanatti sun taane garuu ani yeroo baay'ee galgala konsilasiin jedhee barumsa baay'ee biizii na godhaaf malee TikTok akka inni itti kaffalu bifa laayivii irratti geemiiwwan taphattuun sii kaffalamaa achi daayimendoonni sii dhufan yoo jiraatanii doolaaritti sii jijjiiramaa sun faan faayidaa qaba nama irratti hojjeteef nama irratti hojjeteefi animmoo yeroo baay'ee galgala biizii waan ta'uuf geemii kana. Dubbista barataadhaati. Yaa. Kanadha malee faayidaa qaba baay'ee. Faayidaa baay'ee qaba irratti hojjetame keessumatti yuuzii dargaggoonni keenya sooshaal miidiyaa irraa fayyadamuu qabu. Callistee TikTok irratti fooloo baay'ee qabaattee si fayyadu taanaan
garuu irratti argachuu hin dandeessa sigaa ikoonomiidhaanis guddachuun sooshaal miidiyaa irratti ikoonomii yuutuubii irratti ikoonomiidhaan guddachuu hin dandeessa isa kanaaf gamanumaaf dargaggoonni keenyattuu sooshaal miidiyaa irratti fayyadamaa ta'anii baay'ee namatti tola. Kasedeen dhaamsa dhaamaaf dargaggoota keenyaaf illee. Egaa hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin keessummaa keenyaa ammas akkuma itti fufetti jira turtii gaarii. Mee carraan hiriyaa qaba? Hiriyaa baay'een qaba. Hiriyaa maaliiti kan jedhudha malee maal gaafa dhufe yoo sila argiteettan hiriyaa tokko akkatti na fidan hiriyaa baay'een qaba. Hiriyaa shamarranii qabdaa jechuu barbaadeeni. Jaalallee qabdaa. Jaalallee kana ani jaalallee jechuunidha maal siiti? Walumaa galatti jaalallee hin qabu. Jedhee haasa'uuf turteetta. Jaalallee hin qabu. Silumti warra interviyuu kun dhaamsa daawwattoota keenya biraan naa ga'a malee. Jaalallee hin qabdu? An jaalallee hin qabu. Egaa har'aan keenya carraan amma maatti. Hiriyaa qabachaa jira. Egaa isiniif dhiisna. Isinumti yoo makkata isaa istiidiyoo keessan illee yoo namni jiraate naa barbaada. Ammaaf garuu jaalallee hin qabu. An barataadha. Barataa immoo namni hin barbaada jettee jiru. Kanaaf ayyooman dhiise. Ati nama barbaade qabdu. Ayyooman dhiise. Jiru gaafa siin jedhu namoonni saayidii sanaasitti dhufan jiru garuu ati immoo ilaaluu qabda kaa. Mee ergee hordoftoota baay'ee irratti shamarran gaaffii jaalalaa si dhiyeessan faan jiran? Giftii koo bilbila kiyyayyuu cufadhee deemaa rakkadheera. Garuu ani shamarran keenya baay'ee dhugaama siiriis dubbachuuf yoo qosaa shamarran keenya baay'een kabajaa. Bifa gaariidhaan namoonni si amma fakkeenyaaf bilbilanii fa'aa baay'ee si jaallannaa thank you jedhanis jajjabeessan jiru. Si galeera amma namoonni hojii sanatti namoonni si jajjabeessan jiru. Akkuma kana immoo namoonni sitti bilbilanii irriba malee bulchan jiru. Sababii TikTok irratti na arganiif qofaa ituu Finfinnee fa'aa jiraatanii haa ta'u. Eessa jirtu biyya fagootti immoo wal arguuf iyyuu rakkisaadha si galeera. Garuu baay'ee si jaalladheera jaalalli sirraa na qabeera kan jedhan jiru garuu. Gaanni seeraa sababii TikTok irratti nama na arganiif qofatu hin taane jaalallee waan piroosesii keessa darbu baay'ee qaba itti fakkaata. An laayivii sana keessa jiraachuu baadhu iyyuu gara fuulduraatti walumaan ilaalla kasa biqilsuma faana jiru. Maal jechuudha? Maalatti si gaafa edda waan meeqaa sobnee bullee gaafa gaaffii kanaa dhiyeessitu na arsee malee. Mee yeroo karaarra deemtu yeroo baay'ee carraa moo xixiqqoo dhadheeti kan inni si waamu? Warri TikTok irratti na beekan carraa akka ta'e iyyuu maqaa koo badaan beekan acee xiqqoo jedhanii na waamu. Warri immoo noormaalii na beekan carraa manaan jedhu. Garuu moor ka acee xiqqoo jedhaniiti kan isaan waamu TikTok irratti waan na beekaniif na arganiif namatti tola fiiliingii isa gaafa namni acee xiqqoo fa'aa akka famasiitti. Itti deemuun faas bitaa. Jaakkeettii uffattee raattee ofitti baasta namatti tola. Mee mudannoo addaa waan irraanfanne? Ani ganaa ijoolleedha. Kichuudha mudannoo badaa. Maal ijoollumaattis mudannoo baay'eetu nama mudata? Mudannoo qaba. Namni mudannoo dhabe hin jiru garuu mudannoo addaa. Mudannoo qaba garuu mudannoowwan kaan haasee kanaan duras haaseera garuu mudannootti tokko jira beektaa mudannootti tokko kanneen irraanfanne ayyaana waggaatti waan na mudatti tokko ayyaana waggaatti gaandumti keenya dur itoo biyya jiruuti xinnoo ta'ee reefuun indaanqoo morma seemuruu bara beektaa mana. So kan manaa bareetanii ayyaana isa tokko irratti bartee ayyaana isa tokko edda ganaama fakkeenyaaf ayyaana kan fulbaanaa irratti yoo morma murtee ganaa immoo ayyaana wayii eddate na isa tokko irratti ayyaana isa tokko irratti bareera kan manaa indaanqoo qalee isa lammaffaa ayyaana isa dhufu irratti indaanqoo kan keenya qofatu hin taane kan ollaa keenya irra deemee qaluutti ana qala dheetanii gaasaan gabaadhaa bitanii galan ofii kootiitti madda akka nama gogaa namarraa bitu. Qalattee jechuudha. Kan inni irraanfanne ollaa keenya jiru yeroo sana maqaa isaanii dhabuun barbaadu harka qalleeyyii turanii cheerchitu kormaa biteef. Cheerchiidha gargaarsaa bitee fi kan keenya kanamaan sa'aatii 12 tun ta'in harmeen kona kaastee kan keenya qaleetan ollaa keenyaa tokko jira
deemee qalee kan warra harka qalleeyyii sana dhaqee qaleera bakka ammaa perfektii ta'eera laaqoo qaluudhaan deemee kan isaanii kormichi guddaadha. An xinnoodha yeroo sana natu sinii qala deemee isaan harka qalleeyyiidha sii gala laafi. So kan isaanii fuudheetan kormichatti haaduun isaanii doomaadha beektee. Sabooddee kormichatti dhagaatti haaduu akkas rigeetanii amma waa'ee haaduu doomaa achee gochaa hin jiru maaliif sitti tola qaluunsi haaraadha. Saniin booddee korma gahan akkas godhu naacituu dide tumaduu xiqqoo citee baay'ee sin qalamne kormichi xiqqoo citee batattisee hancitee raseetan gaafan saafa wayitti qadaadamti achisaa gaafan godhadhu mormi walakkaan itti citeera walakkaan amma qalamu sanaan deemne. Daankoon battisee utaalee kormichi battisee bitittisee gibbii keessa utaalee manni fincaanii isaanii immoo manni fincaanii durii hin beekte yoo ta'e akkas ammaa kana beeka. Maaloodha magaarrajaa feenti ta'a. Utaalee dhagee mana fincaanii keessa bitu. Daankoon kormaa. Kan hiyyeessaan tolu. Qorqorroo dhimmisadha. Utaalee dhagee kormicha irraanfadhu asii waan diimaa tokko fa'aa qaba beektaa. Raga boolchite kaa guyyaa ayyaanaati. Sabooddee baay'ee gaddanii cheerchii bitee fi tokkoon immoo ijoolleen ture jaartiin bu'anii ayyaana waggaatiin daanqolli sa'aatii sana lafa bitamuu qabu. Kan keenya fudhatanii jechuudha. Armeen koo deemtee daanqoosa kan keenyaaf fudhatanii nuyi qircaan ollee qaba. Mudannoo diigeedha. Mudannoo kana irraa fudhatu ayyaana fa'aa malee mudannoon kanuma ga'a. Inni hafe immoo mudannoo gaarii miti dhiisaaf. Gaarii miti. Kanaafuu gaasumas sumaa dhiisna. Mee dargaggoota Oromootiif maal dhaamtaaf? Ani dargaggoota Oromootiif anis akkuma dargaggeessitee anas dhaamsa na barbaachisa farkittare. Ofuma kootti dabaleetii dargaggoonni Oromoo yeroo kanatti ispeeshaalii gama sooshaal miidiyaa irra dargaggoonni jirru fayyadamaa ta'uu qabna akkuma sila siin jedhe. Maalifi dargaggoota warra kaan yoo argiteetti ta'e wal jajjabeessuudhaan wal bukkee dhaabbachuudhaan sooshaal miidiyaa kana wal kakaasuu sii galeera. Immoo yaada tokko. Warreen keenya yeroo baay'ee mooraalii wal buusu. Amma sun afaa jira. Kan sitti tolu sun amma afaa jira. Gama Feesbuukiitiin yoo laalte, Yuutuubiirra yoo laalte sun amma nus chaalenjii qabannee jiru tokko jira. Tiiktookii irratti dargaggoota gama Finfinnee jiran kana walitti dhufuudhaan Tiiktookii koo yeroo baay'een argite yoo ta'e wal barbaannee fa'aa isa yeroo baay'ee kan argikaaste wal barbaadu isaa yeroo baay'ee tokko beektu waliin promooshinii hojjetu hojii baay'ee hojjechaa jiru isaan interviyuu kana fa'aa piraankii kana fa'aatu. Isa faasin jechaara amma nuyi kan keenya maaludha seete ganaa amma fakkeenyaa fi sabiliin gaafa na waamtu sabilii baruu kondura fooloo see deemee ilaalu amala akkasii tokko qabna beektaa sun afuu qaba. Sun afuu qaba dargaggoonni keenya ispeeshaalii gama Finfinnee jiru walitti dhufuu qabna sooshaal miidiyaa irraa faayidaa kam namni kam argachuu qabna. Yuutuubii irraa faayidaa namni kam argachuu qabna. Feesbuukii irraa Tiiktookii irraa innaa callisnee irratti wali isa tokko ol kaasuu isa tokko gabbuusuu kana qofaaf fayyadamuu qabnu sooshaal miidiyaa waan hundumaa dhuunfachuu qabna. Biyya keenya kan jennu kana dhuunfannee agarsiisuu qabna. Itoophiyaa keenya jennu kana dhuunfannee agarsiisuu qabna. Sooshaal miidiyaa keenya jennu dhuunfannee agarsiisuu qabna jedha. Ana dabalateeti gaa. Anaaf siin dabalatee dargaggoonni keenyatu gama kanarraatiin ka'anii baay'inatti tola. Nus chaalenjii jalqabne tokko jira yoo rabbi jedhee chaalenjii sana gaa yeroo dhiyootti nagarsiisna abdiidhaan nagarsiisna jennee yaadna. Kanaan dhaamaaf dargaggoota keenyaaf. Egaa hacee xiqqoo istiidiyoo keenyatti argamtee gaaffiif deebiin waliin gooteef hedduu si galateeffanna. Hayyee Bulloo Entertainment isinis na kabajanii nama guddaa na gootanii interviyuu na gochuudhaaf asitti naaf yeroo keessaniif maqaa kootiif maqaa hordoftoota fooloowersoota kootiitiin maqaa 52,000 thank you jechuun barbaada. Hayyee hordoftoota keenyaas Bulloo Entertainment subscribe yoo gootanii yaada isaanii hojii isaanii deeggaruu qabdu isiniin jedha. Guddaan galatoomaa. Thank you. Ulfaadhu. Egaa hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin keessummaa keenyaarraa kana fakkaata ture isin geggeessaa kan isin faana ture Ansabilee Lamuuti ogeessi kaameraa keenya Amanuel Waqturaa ture torban immoo qophii keessummaa biraatii walitti deebina nagatti. Farda gurraacha lagarra kaacheessanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo.